zaman isaa dhumuu qaba. Yoo namni isin qabsoosu dhabame koottaa jala hiriira. Jawaariin hidha darbitanii hidha darbitanii jawaariin akkasi koomandootitti jawaariin hidha nama baasuu danda'u nuti. Ummanni keenya si koomandoo qofti baqiidha biyya hama kanaaf. Maaltu ashkara isin godhee namicha kana jala hudduu akkanatti mirqitan. Isa jala irbamtan. Har'a sanirraan astaree waa takka fiduu hin dandeessan nuun jee jawaar isinirraa hidhe. Hacaaluu ajjeese ani duula mililik godhaa jira mintaa maxaallachuu jedhe. Maal fiddan jedhe. Walloon ammoo nuti sitti argisiifna jetteen ilmaan warqitu. Hojiin sitti argisiifna obboleessoo duula mililik si wajjin goonu si hafarsina jettee ni hafarsite qaba. Dhiira jechuun isii tana dhiira jechuun walloodha. Uflaali hundi kee. Mastawwatii keessa uflaala mastawwatii kaadha. Mastawwatii kaadhu mastawwatii keessa uflaali. Maalirraa akka jirtu. Duula mililik keessatti ilmaan teessan. Mana manaa guuranii Harargee Arsii kutaa Oromoo keessa. Nuti keessattuu madaa qabna. Akkasi koomandoo fi akka Harargeetitti nu mataa warra madaa qabu. Duula mililik kana keessatti ilmoon si koomandoo takka hirmaachuun qabdu sirratti haraama. Min aina tisbino kottana jala ya abo ustaz Kamal hebo jala dem yo dhiira dhabde tokko kaleessa ani aba ola jedha Abiy Ahmeditti galuudhaaf makiinaa nu qopheessaa jira ilma si koomandoo warra maqaa nu nyaatte gadi galoo akkana tan maal jedha beeta woboo ture an kaleessa Abiy fi Jawaar fa wali araarsa Abiy maali wala duula mililik deemuuf deema bar laalme kaleessa si koomandoo cali calan qochuma dagate Oromoo qabsaayaa ture jedhee bakka makiinaa nu qopheessi kuni bodyguardii kiyya jedhee nutti argisiisa beeki dhalata waan akkana kana nu keessa jira. Oromoo wallahi madaa qabdaati akkasi koof mandoo ummata keenya ummata Harargeetitti madaa qabdan duula mililik godhuun isinirra hin jiru duula mililik jettanii gadi baatanii ilmaan teessan wareegamuun isinirra hin jiru hoggantoonni keessan hundi ashkara abbaan duula ashkara kaleessa wayyaanee ture alamuun abdi awwaluu abdi ashkara wayyaanee ture kaleessa alamuun simee ashkara wayyaanee ture kaleessa har'a Abiyyiin Ahmad maarashaa itti rakkabee akka makiinaa isaa fireenii balakkoofsa fedhe irratti deeffatee yaabbatee oofaa jira. Akka barbaadetti jechuudha jara kanatu ummata keenya ummata si koomandoo ashkara godhe duula mililik akka ijoolleen teenya deemtu balbala itti dhadhaanii sa'aatii amman isin Liibiyaa sa'aa jiru kanatti wallahi ganda keessa nu ari'aa jiran jetti ijoollee ganda keessa lola deemtan jedhanii ganda keessa nu ari'aa jiranii kunoo akkana dheessaa jirra gara bosonaatitti maali Oromoos yoomi seenaa bakka leenjisoon diigaa dirqama qabrii qonnee lafee isaa kaafnee lafeen isaa nu loluu qabdi akkasiimi ijoolleen teenya warri Harargee jaarraa abbaa gadaa lafa keessaa baasaa lafee isaa elemoo qilxuu isin haa lolu. Calii calanqoo akkas taatee dhayxanii harka kan akkana gootanii jalatti footoo kaatan har'a dhufee Abiyyi Ahmad maal fiddan isin hin jee. Mee maaluma fiddan waan isin fiddan takka hin jiru. Itoophiyaa jechuun andargaachoo Tsiggeeti. Tammaanyi Bayyaneeti ani akkunoo duula mililik godhaa jira. Qabatamatti isin argisiise wannummaan isin fiddan takka illee hin jiru. Ija teessan duratti osoo isin akkanatti eettalii ilaaltan Hacaaluu Hundeessaa dhabamsiise. Agarte Hacaaluu Hundeessaa siidaa namicha saniitiif jecha ajjeese. Har'a ummata keenya si koomandoo siidaan kun tirriktiriidha jedhanii diiguudhaaf irratti dalagaa jiran. Isa dhumaa irratti maal jedhan? Duula mililik jedhanii duula maqaa mililikii waraana banan. Kenna hoo har'a mee namni waraana kana keessa hirmaataa jiru ijoollee teennaa miti? Akka si koomandootitti. Ijoollee meeqa amma dhuftee walloo keessa boojamtee tagalgalaa ganama uummanni walloo achi ilmaan Arsiiti. Ilmaan si koomandooti. Ilmaan Harargeeti. Parsantiin guddaa warri lola Abiyyi keessa boojamaa jiru. Abiyyiin harkuma kennaan nu ciree nu fixaa jira. Sirnuma kaleessaa san nu deebisee nu fixaa jira. Akkuma itti isin damma isinullee wallaallee. Ummata seenaa namatti himu waan namatti hime jirru oolchin. Kaleessa ofii kana maraa nu barsiiftan. Kaleessa ofii kana maraa nu barsiiftan. Nuti ummata gadi aanaa taane gadi nyaatamaa namaa gadi taane akkasi koomandootitti namaa gadi deebine. Jawaar hiinee taa'uun sila daqiiqaa takka nurra hin jiru ture. Osoo isin jawaar hiitanii teettan Abiyyiin Ahmad pilaanii biraa baasee duula mililik jedhee mililikii isin kaleessa seenaadhaaf ilmaan si koomandoo namicha kan akkamiin ilaalta Harargee akkamiin ilaaltaati deemtee waraana isaa lolta haganuma muluu diqqaanne haganuma muluu salphanne Abiyyiin kun eenyu oli maali kaa sareeteenna saree nu nyaachisaa bar sareeteennatu saree nu nyaachisaa bar kennatu kenna nu nyaachisaa bar sigala sareeteennatu saree nu kennaa bar awwaluu abdiitu baasee nu kennaa jira bar Adaanechi Abeebeetu baasee nu kennaa jira bar abbaa duulaa gammadaatu dabarsee nu kennaa jira bar jara kana nu gurguree bar ilmaan si koomandoo kanniintu gurgurate mallaqatti akkana godhanii kondominiyeemiin nu gurguranii bar kondominiyeemitti jara kana nu gurgure osoo jarri kun wanni kun nuun ta'u anis intala si koomandooti Adaanechi Abeebee anis intala si koomandooti takkalaa uumaa anis ilma akkasiiti Hacaaluun ka du'e siidaa kanaaf dhagaa kanaaf ajjeefame har'allee Oromoon kumaatamaan siidaa kanaaf jecha duula gooti maali abboo gijema takkatti isin ummata keessanii yaaddanii mariidha jettan kaleessa seenaa hajoota seenaa abboota keenyaa nutti himaa turtan waggaa 27 waan namichi kun ummata keenya godhe waan namichi kun ilmaan hiyyeessaa irratti dalage sabaaf sablammii waan inni godhe umrii isaanii guutuu ijoollee hunda barsiiftan har'a hoo Abiyyiin dhufe wanni sun marti jijjiirame deebi'e kaasirni isaa isinoo hin dhageessan
wallahi billahi baay'ee natti dhagahama. Maqaa jaarraa abbaa gadaa waamachuu hin dandeenyu akka Harargeetitti akka sikkoo mandootitti leenjisoo diigaa jedhee himachuu hin danda'an. Waaqoo guutuu jedhee waamuu hin danda'u. Salphadhee jira bakka salphadhe maqaa waaqollee balleesse maqaa jaarraa abbaa gadaallee balleessine maqaa elemoo qilxuullee balleessine gallee jirra bakka sirna kaleessa jarri kenna waa abboonni kenna irratti wareegaman ganne lafatti darbine mallaqatti gurguranne qulfii fudhanne makiinaa fudhanne mana fudhanne marti isaa seenaa gurgure Oromoo seenaa kee qabdu gurgurattee jirta birritti sikkoo mandoo gurgurattee Harargee gurgurattee seenaa kee kaleessa ka umrii guutuu artistiin kee ittiin sirbaa ba'e gurgurtee bakka abiyyitti gurgurattanii akkuma jawaar gurgurtanii nama jechuun nama waan ufiitiin lolate jaran ani maaliif ummata sikkoo mandoof ummata Harargee quba isinitti qaba isini warri kaleessa harki murame isini warri kaleessa achitti cafallaqame calii calanqootitti cal jedhe yoo ati madaa keetiif jecha kaateen falmanne jaarraan abbaa gadaa dirqama boolla keessaa kaatee lafeen isaa sii lolti obboleesso dirqama jaarraa abbaa gadaa lafeen isaa lafa keessaa baatee sii lolti warri isin hayyuu kenna goota kenna ettaniin abbaan duula amma tana wallaale maa isiniin dubbanne hoggansa qaba jette Adaanechi Abeebee intala sikkoo mandooti maaliif kana goota duula miliik jechuun maal jechuu maan jenne nuti hoo gulufu bakka birriin jirtu dhaqu abboonni keenya garuu kaleessa birriif jecha hin duune manaaf jecha wareegamne gootonni kaleessa seenaa dalaguudhaaf saba isaaniitiif ummata isaaniitiif waan gaarii dalaganii seenaan kute kanaaf agarraa seenaan dhalootarra dhalootatti yaadata Jawaar Muhammad ammoo seenaa jara kanaa dabarseen kennu wallaahi billaahi nama waan jedhu hujitti hiiku maal jedhe Jawaar Oromiyaa salphattee fi osoo lubbuuti jaan akkanatti argu salphinni argurra yoo na balleessan na haa balleessan jedhee murteesse mana hidhaa jira. Ani hoo ilma sikkoo mandooti akka Oromootitti sila Oromoon hundi Jawaariin birmattee baasuu qabdi. Yoo sun marti dhabamte alaamanatti galan jedha sila ufii waltaanee akka sikkoo mandootitti sila nama kana waan tokko godhuu qabna ture. Ummatuma godhuu danda'ullee hinaafaanu gadhiisan wal keessa facaasan kaan asiin kaan qaban hayyuu kana qilee darbine marannee teenne ummanni kun oromummaadhaaf yoon waliin dhaabate dhaabbachuudha qaba silaa nutu falmachuu qaba Jawaariif jalqaba adda durummaadhaan wareegama barbaachisu nutu kafaluu qaba ture akka sikkoo mandootitti hin goone godhuu diddan isin kadhannee isin dadhabne isin kadhannee kumaatama jira yaa afaan bichaa nuun godhina hujitti hiika walashi tokko kaleessa gabbee ani woboo ture kunoo amma abbichutti galuu deema makiinaa lama sadii nuu qopheessa karaa nuu banaa Finfinnee gallaa jedhe bakka gurgurame sunillee wanta akka bar takka abaa ta'uu isaan beeynu bara gara inni dhufe hin beeynu bara maqaan nyaattee bar shufuroon akkanaatu gadi baatee tippelleef waggaa 27 akkas nu goote kana hoo ka fuudhee warra waggaa 27 miti lafeesi godheesi cafallaqee haadhateetirraa harma muree abbaa kee kolaasee dheengadda dheeraa keessatti seenaa dubbataa turan gaafa Jawaarfaa deemte asitti kolaasanii nama ilmoon argatintu jira jedhe san keessatti har'a Jawaar Muhammad hidhanii wallaahi billaahi Jawaar maal jedhe beeytanii waan Jawaar jedhe beeytu biyya salphatti argurra jedhe Oromoo salphate argurra aanolee diigamtu argurra calii calanqoo diigamtu argurra du'atiyya dura dursa jedhe leenca haati deette akkanaa kana osoo qabnu boollatti darbinee gadi galoon garaa bichaa guuttatte inni badii Oromoon argu haana ajjeesan jedhee hidhaa ta'a bar sii gala kaleessa waan danda'u sii godhe ka akkanaa kana qabda sila isa tumsan gooneef ka maal godhare si abdatee gale rabbiin abdatee to garraa lubbuu isaa kaayi ati ammoo leenca akkanaa kana keette ka silaa dachiif sabii sochooftee akkanatti akka sikkoo mandootitti silaa dubartiin loluu qabdi Jawaariif jecha dubartiin dhiiraa miti bakka yoo namni dhabame dirqama gallee isin hidhachiifnu ka dhugaa ka kijibaatii miti wareegama barbaachisu hundaafuu qopheessuu qabu manni keenya wallaahi billaahi biddan qabateen Oromoo dhaga isitti maan nuti kana godhuu qabna ture akka Oromootitti Jawaar Oromoodhaaf qabsaa'e sirri ummata keenya sikkoo mandootiifi miti ka qabsaa'e Oromoodhaaf qabsaa'e saa eeshi Oromoon walii yoo dhaabatte haa dhaabattu garuu waan ufiitiif abbatu iyyata gurbaan kuni nu keessaa bahe seenaa kaleessa Oromoofis hin nyaadhu Oromoos dabarseen kennu Oromoos dabarseen gurguru jedhee hidhatti darbame Oromoonoo kaga danda'e godheef nuti hoo wallaahi billaahi Jawaariif akka sikkoo mandootitti wanta kan gooneef akkasi dhugaa jalalee sitti himaan Oromoon marti majaalataa mi Jawaariif keessattuu namni akka isaa Jawaariin darbee gateen jiru warroonni kijibaaf kaleessa nadhii gammadaa faarsu eessa buute nadhii koo eessa si nyaatte nadhii koo goota koo boollatamtu si fuudhe du'aa faarsuun aadaa Oromooti nadhii kaleessaa dhabde ka har'aatii maan falmanne saa ka kaleessaa dhabde ka har'aatii maan falmanne nama gadi taanee argamne bar nama gad wallooti yoo yaadadhu na qabbanaa yaa garaan
yoo ammoo akkasachi garagalee ummata kiyya ka keessaa dhaladhe laalu ummata kiyya ka keessaa dhaladhe yoo laalu hin gubadha yoo ummata walloo laalu hin gammada takkaan gubata takkaan gammadda kamal gootare takkaan gubata takkaan gammadda warra waan jedhe hojitti ilmaan warqitu umriin keessan amaana wallaahi billaahi halkan takkaaf dhiira waan jette goote baguma oromoo taatan isin baguma isinillee tigreen ta'in baguma isinillee saba biraan ta'in baguma oromoo taatan baga injifattanii argisiiftanii ammoo baguma oromoo akkana akka xarafa argamti bar oromoon birritti hin gurguramne oromoon mallaqaan hin bitamne oromoon manaan hin bitamne oromoon kondominiyeemiin hin bitamne wallaahi tasa argamti kutaa 11 keessa har'a walloon maqaa nutti koote maqaa amma fakkeenyaaf waraana adda bilisummaa oromoo wallagga si fakkaata wallagga qabsaa jira si fakkaate no wallagga qabsaa hin jiru wallagga maqaa jalmarrootiif jecha wallagga guutuu dhabamsiisaa jiran malee ummanni wallaggaa guutuun osoo marroo waliin dhaabate dachii takka keessan ijjattu bilxiqinnaan silaa wallaggaan dachii takka wallaalaan tokko wallaggaan jedhee ummata wallaggaa guutuu hidhatti guurala baliida agartee osoo akka wallaggaa akka walloon kaate kanatti ummanni wallaggaa nuti qabsaa'ota oromooti ni deeggarra bahaadhiyatti naqamte gimbii maarre kaatee itti cabsite takkattiin kadiireen takka wallagga keessan ijjattu kanaaf wallaggaan ilmaan hiyyeessaa garaagaraa goda jalaa guuranii hidhan yoo wallagga marroo wajji dhaabate yoom wallagga marroodhaa tumse yoom wallagga marroo wajji qabsoo finiinse leencoon lataa wallaggaa miti kakaleessa waggaa 40 dabre waraana 35 baatee mallasi gurguratee mana hidhaatti osii isin naqee isin gurgure maa wajjin dhaabatiin irra marroo waliin marroon hin booji'amtee waan booji'amte natti fakkaata jedhaan hin jiru kana kabar kana qabdii bar oromoon kana nu keessa jira bar kanu nyaatu numa keessa jira jee bar waraabessi sitti malal oromoo keessa kutaan takkattiin qaraasi qabbaneessitu walloo qofa kutaan takkattiin tokkummaan dhaabatte walloo qofa kutaan xilaanni nu keessa hin jeenu jettee wajji dhaabatte walloo qofa dambii osoo hin jenne maarree osoo hin jenne achi osoo hin jenne asi osoo hin jenne walloon hayni jirtu sun magaalaa isii guutuu xarafaa daarii taaxaayee sanbatee maarree wallahi ilmaan walloo seenaa dalaytan naa jiraadha zabana waaqoo guutuu keessa oromoo waaqoo guutuutiin dhaadataa ture har'a waaqoo guutuu dirqama hamachu lulleen boolla qotee baasee nuuloli jechuu ni qaba maa dhalanne qofanu maa dhalanne nu jaran gaafa jaarraa abbaa qadaa boolla qonnee baafnee lafee isaa dhaabne abiyyiidhaan nuuloli jechuu nu barbaannu maa dhalanne nu gaafa waaqoo guutuu lafa qonnee baasne abiyyii dura nu dhaabadhu jennuun maa dhalanne nu gaafa leenjisoo diiqaa boolla qonnee baafne abiyyii dura nu dhaabadhu jennuun maa dhalanne nu maa dhalattan isin maa dhalattan maalumaaf dhalatta maa nyaattanii dhuguu garaa gerdoo gootanii deemuudha namummaa maan isinitti hin dhagaamu ufuma keessanii jechuudha ufuma keessanii ayisa qaxxati xiqqoo mallee sammuu isin hin nyaatu dhaqaa boollu qotaa baasaa leenjisoo diigaa qotaa baasaa lafee isaa achi dhaabaa abiyyitti tokko si jedhani sa dhaqaa boollu qotaatii baasaa leenjisoo diigaati ati tokko si abiyyitti jedhani kuno abiyyiin calanqoon deebisee diigaa jira waan galeessa taane kuno ati leenjisoo diigaa hoo dura dhaabbadhu jaan abbaa duulaa faatu sin bulcha kaa'esaan awwaluu abdii jalaa ba'uu dadhabdan alamuu silee jalaa ba'uu dadhabdan yaakii gubannee itti obsa godhanullee dhabne uunuma gubadheen kanaafi dubbii wallaggaatii miti wallagga marroo wajjin dhaabanne marroon gootai wallaggaati wallagga keessaa biqile sila har'a ummanni wallaggaa tokko abiyyiidhaaf carraa kennuu qabu ture sakandii takkaaf sirni abiyyii sirna oromootii miti kanaafuu maaliif ilma keenya ajjeefta ka jedhu silaa wallaggi guutuun itti cichee finiinse akka walloon dachii isaa wala boomsite kanatti dachii isaa wala boomse biltsiginnaan takka dachii wallaggaa irra dhaabachuun qabdu ture har'a ijoollee wallaggaa meeqatu ajjeefamaa jira Imaanu'eel Wandimmuu sababa maalii ajjeefame sababa marroo wallagga ta'eefi bar waraanni adda bilisummaa oromoo jedhanii naqamte keessaa ijoollee wallaggaa mattaawaqaa laalanii maaliif fixu marroo qofaafi bar marroo qofa ilma marroo qofa maqaa isaa laalanii wallaggaa marroo qofa ijoollee wallagga marroo wajjin dhaabanne oppodiyoon tanaayyuu hin beektu wallaalaan keenya tokko kanaayyuu hin beeku maaliif ummanni wallaggaa hidhama waan marroo wallagga ta'ee qofaaf hidhama wallaggi osoo akka abiyyiin deemu kanatti namni marti deeme silaa marroo wajji dhaabachuu qaba ilmaan wallaggaa wallaahi dhugaa sitti malaale osoo akka abiyyiin ahmad godhu kana ummanni wallaggaa gootanii silaa qaata dammayxanii naqamtee keessaa kadiiree biltsiginnaa hunda baastanii magaalaa gimbii keessaa magaalaa wallaggaa takkaan akka walloon godhe kanatti hundi keessa marroo tumsitanii silaa har'a dachii wallaggaa guutuun daqiiqaa takka piippiin keessa dhaabachuu hin dandeessu maaliif tokkummaan keessan akka walloo osoo ta'e kanaaf jarana warri ijoollee wallaggaa mattawaqaa irraa guurtanii hidhatti guuraa jirtan amma gabaasa OMN dhageeffattanii
badheema isaanii kana ilmaa wallaggaa qofa ta'uudhaaf marroo wallagga dhalate ka sababa sanii bar kanaan dura maal godhaa turan gaafa jawaariidhaan nama maqaan isaanii irratti qubee jeejee jedhu hidhatti guuraa turan. Har'a osoo akkatti ijjiteenna laaltu hayyuu kana nurraa hidhanii ani salphina Oromoo arguu irra du'a filadha jedhe Jawaar. Baqqalaan Hamzaan Booranaa warri salphina Oromoo arguu barbaadu kondominiyeemitti gale warri salphina Oromoo arguu barbaadu qulfii makiinaa fudhate warri salphina Oromoo arguu barbaadu mana kilaasii takka fudhate duula nurratti bane. Bakka argitanii duula nurratti bane warri Oromoo salphisuudhaaf karoorfatee ka'e warri sirna Minilik nutti deebisuudhaaf ka'e qulfii makiinaa harka qabate mana kondominiyeemii fudhate duula nutti gadi jedhe. Shaneen akkasi asiin tokko gadi dhufee asirratti harkarra hidhatee duula Minilik jedha. Raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaati. Tokko hoo dhufee komando keessaa calii calanqootitti harki kaleessa nama murame dhaqee duula Minilik asirra hidhatee Minilikiin lola Minilik deema. Namallee dhabneetii miti jedhan. Hayyuullee dhabneetii miti gootallee dhabneetii miti goota dabarsinee kenninee shufuroo waxaxee baxabacee wajjin ciisna. Kotota tayoo abiyyiin fuula itti guuru miilatti gajjettee miila dhungattu wajji ciisaa jirti uummanni komando. Sii gala dhugaa sii gala goota akka Jawaar ka xilaataaf jedhu gadi du'aan na wareegi lubbuu kiyya dhabamsiisi jedhuun hidhatti ol darbanii nadhii gammadaa tana buuteen isaa dhabame gaafatan. Kuni nadhii gammadaatii miti. Maa waan godhiniif osoo inni jiru gaafa inni du'e natti faarsi tasallee. Saa kana jaboomni nama no. Dogoggora guddaadha kun. Kana mara maaltu na aarse hin aareen. Wallaahi billaa sadarkaa dhaqee lafee boollaa baasee waaqa guutuu naa qabsaa'ee jedhuun irra nageessiftan akkasi koomandootiitti. Bakka maal godharee dhabame namni. Ka qamadii nyaatee dhugu malee kana mummaadhaaf waa dubbatu dhabame bar. Ka sheekaallee inuma qaba akkasi koomandootiitti Oromoon ulamaa goota sinuma qabna bar. Yoo boollaa baafnee lafee saniin nuu dhaabadhu jenneen malee amma hin jiru namni. Muluu isaa abiyyiin kaan manatti kenne kaan qulfii makiinaa harka kaa'ee martisii birrimaaf wit. Oromoon bilisummaa maal argate? Yaa warra birri osoo Oromoon bilisummaa argatee Jawaariin hidhamuu bar. Sirii galaa kun osoo Oromoon bilisummaa argatee bar alaabaa adda bilisummaa Oromootiif namni hin naannefamu. Osoo Oromoon bilisummaa argatee bar maqaa shanee jedhu kun hin jiru. Osoo Oromoon bilisummaa argatee bar Oromoon takka mana hidhaa hin jirtu. Osoo Oromoon bilisummaa argatee bar hayyu duree adda bilisummaa Oromoo Jaaldaawud Ibsaan dhugguramu. Wanni goonuu takka illee hin jiru. Dhugaa rabbiititti nama guba. Osoo isinitti argisiifnu, osoo isinitti mul'ifnu, osoo kana jennee isin jala keennee isinitti akkan argisiifnu hin arguu ani jaqabadhee jira. Ufii barra lola deemuun dhiisu jirna. Waan isin ajaa'ibu warra. Du'a raafaan jiru warri. Maal taatan? Barufii du'a raafaan jiru warri. Barufii ima deema baru. Barufii ima lola deema baru. Rabbii keetii jedhii kanan godhin ima deema baru dirree lola. Jaalateetii miti baru. Dirqama fuudhanii geessu warri. Dirqama. Gaafa nas taa'ee akka namummaa keetiitti tayyuu keetii sagalee ta'u jedhuun mana keessa ol fiiga. Abiyyiin gaafa fedhe dhuqee booroo seentullee booroo si baasee dheeni gurruma qabee harkisee booroo gadi baasee dirree waraanaa geessee achitti booji'amanii Tigraay irraa nutti haasa'an. Gaafa nuti hayyuu keessanii wareegamaa seenaa dalagaa waan gootan godha yoo dadhabdan gara qabsoon jiru deema waan tokko fala godhaanu jennu namni nu dhagahu tokko illee hin jiru. Tokko sifir. Ummata wallaggaa ka hidhaa jirtan dhaabuun qabdan dirqama. Yookaan akka wallaggaatitti tokkummaan kaatanii finxaaleeyyii isin keessa jirtu hunda marrootti dabalamtanii of keessa yaasuun dirqama keessanii akka wallootitti. Tana godhutu isinirraa eegama. Yoo ilmaa wallaggaa mattaawwaqaan irraa guuramee akka ijoollee Tigraayitti hidhaan kan itti fufu taate dachii wallaggaa yeroo dhiyootti bilisa bahuu qabdi. Ani tana isinii dhaama. Tana isinii dhaama ilmaa wallaggaa bakka argamtetti mattaawwaqaan irraa guuramee hidhamuun haa dhaabbatu. Dhaabbachuudha qaba. Marroo yoo taate wallagga wajji dhaabachaa hin jiru. Oromoo hunda wajjin dhaabataa jira. Waraana adda bilisummaa Oromoo hundatu tumsaafii jira. Waraana adda bilisummaa Oromoo maratu waliin dhaabataa jira. Kutaa 11 keessaa wanni ijoollee wallaggaa bicha wallagga ta'uu isaaniitiif mattaawwaqaa laaltanii darartaniif takka hin jiru. Imaanuweel Wandimmoo mucaa nagayaa mucaa miskiina wanni shugguxii morma fannisanii ajjeeftanii dhalataa wallaggaa waan ta'eef shanee miti mucaan. Wallaggatti maa dhalatte yakka taate. Kanaafuu ummanni wallaggaa hagayoom akkanattu nama isaa wajji dhaabatee ofirraa qolachuun dirqama. Namichi Oromoo bakka hin buukun sirna fidee dhufe lagaa gadi bahee kaleessa andargaachoo Tsiggeetii fi Taammaanyi Bayyanee nuti duula Minilik godhaa jirra. Takkattii nambifnuu nama marrootti hidhatu sababa wallagga fixaa jiraniif maa inni bira kana malee wayin.
Duula mililiktuu nurra baname bar. Isinoo ijoollee teenya si komandoo hararge. Isin isa dhumaa irratti seenaa lammaffaa isinit deebisa abiyyiin dhugaa rabbiis isinitti himaa. Wallahi isin irra deebi'ee isin irratti talafe. Irra deebi'ee yoo har'a kaatanii qabsaa'uu baattan isa dhumaa irratti wanta akka falmuu hin dandeessan. Siidaa calii calanqoo hin diiga jedhaa jiraami diiguu danda'a. Hin diigaa jennee irratti mari'ataa jiranii tokkummaa Itoophiyaa siidaa kanatu akka tokko hin taane godhe. Hin diiga jedhaa jiraami. Maa gaafa kam diiga beekta? Gaafa marroo harkat deeffate, gaafa Tigraay harkat deeffate, gaafa Walloo harkat deeffate, gaafa waan barbaadu dhuunfate. Sitti achi garagalee akkuma kaleessaa manatti osii cufee lammaffaa seenaa sirratti dalagaa jechuudha. Tana eegaa jira kan uummanni keenya. Yeroon jirtu falmadhaa hin dhagayan. Yeroo jirtu qabsoo godhaa hin dhagayan. Yeroon jirtu taphadhaa hin dhagayan. Gaafa wanni badde waraabessa taree saree duttii jedhama ammaysi. Kanaaf uummanni keenya dammaqa. Namicha qalladaa jiru kana ashoofaa jiru kana akka inni barbaadutti deebisuufii qabdan. Akka inni barbaadutti madaaltanii dubbachuu qabdan. Uummanni keenya naannoo argetti maqaa shaneetiin ajjeefamuu dhaabbachuu qaba. Kun ta'uu baannaan Abiyyiin Ahmad Oromoo bakka hin bu'u abadan. Kutaa kamuyyuu bakka hin bu'u. Kutaa kam? Oromoos bakka hin bu'u. Inni duulli isaa itti jiru qabatamatti lafa kaayee deemaa jira. Kaleessa fidee haawoltii maasaraa kaayee dhagaa maasaraa keessa kaayee har'a ammoo warroota isaaf seera ittiin bulmaata biyyattii baasanii waraqaa itti kennan qabatee duula godhaa jira. Andargaachoo Tsiggee, Taammaanyi Bayyanee, Jeneraal Kaasaayee Camadaa, jimbaar jedhee warra Jawaarfaat qeerroo xiyyiitiidhaan dhabamsiisaa jedhe. Jara kanaan waliin Abiyyiin socho'aa jira. Abiyyiin maalitti waa'ee Oromoo qaba? Kanaaf jecha ijoolleen ilmaan Wallaggaa maqaa shanee jedhuun isin keessaa guuramtee haga yoom ajjeefamti? Maa uummata keessanii waamicha hin dhiyeessine? Maa uummata keessanii hin kakaafne? Wayyaanee waggaa 27 nu ajjeesaa baate eenyutu nu ajjeesisiise? Abiyyi Ahmad fa'a, Shimallis Abdiisaa fa'a, Takkalaa Uumaa fa'a, Adaanechi Abeebee fa'a, Awwaluu Abdii fa'a. Jara kanniintuu Tigraay walii waggaa 27 nu dhabamsiisaa bahe. Har'a ammoo bifa haarawaan uf qulqulluu godhanii wayyaanee xilaata nu godhuu barbaadan. Gaafa nadhiin gammadaa dhabamu eessa jira abbaan duulaa gammadaa? Neetanuma naafi maayishii xayib wayyaaneen adda ofii nadhii gammadaa awwaalte. Abiyyiin Ahmad keessa hin jiru. Awwaluun Abdii keessa hin jiru. Maa nutti nimin bakka nadhiin gammadaa dhaqe? Har'a addisii aangoon dhufe biraa isin adde jarana waan qabatamaa isinitti hidhaa barbaadan. Abbaa duulaa gammadaa afu gubaayii Mallas Zeenaawiitii bara. Afu gubaayii Mallas Zeenaawii abbaa duulaa gammadaa nama biyya san keessa ajjeefamu hunda beeka. Maa itti dhiisire? Har'a ammoo qulqulluuf godhee akka waan wayyaaneen kophaa isaatiitti kaallu ka murtee kaan harkarraa murtee godhanii wayyaanee badaa godhanii nu dhiyeessuu barbaadu. Siimiti abbaa duulaa gammadaa ka waraqaa sitti kennanii carraa namaa kennee akka namni gaafii gaafatu. Booda xaqlaay ministeeriidha jettee Mallasii carraa kennitee Mallas ibsa namaa kennaan turre akka har'a Abiyyiin afu gubaayiin isaa uummatarraa marii fuudhee wayita paarlaamaa keessa walga'ii ta'an. Abbaa duulaa gammadaa nama akkasii ture. Jara sanniintu har'a akka waan Tigraay waliin waan takka hin dalagini akka waan waggaa 27 dabre wayyaaneen kophaa isii Itoophiyaa bulchitee qulqullu mana isaa kana of gootee rakkina wayyaanee nutti himuu barbaade. Oppodiyoon mataa miilli magaalaa keessaan deemtanii ganda keessaan deemtanii eebbisa addunyaa gaafa ajjeefamu. Mataa keessan hundaa bakka inni jiru fuutanii mijjeessitanii fi afaan jalaa hiitanii sirba inni sirbe akkana jedhee sirbe jettanii tiraanisleetii gootanii fi sirba eebbita addunyaa waa'ee abaa'oo sirbe jettanii takka takkaan afaan Tigreetiin hiitanii fi eebbisa addunyaa namni ajjeessisanii miti tiraanisleetii gootanii afaan keessanii. Har'a ammoo akka waan Tigreen addatti gootota Oromoo kaallu ka murtee kaan harkarraa murtee fakkeessitee Oromoo lolatti oofte har'allee. Isa dhumaa irratti maal goote? Deebitee kaleessa wayyaanee hojjettu. Badummaa Amaaraa nutti himti meelaala. Oppodiyoo laala mee dalagaa isii. Wayita wayyaanee hojjettu. Amaarri badaadhaa harka isin muree akkas isin godhee isin balleessee lafarraa isin dhabamsiisee Amaara balaaleffachuu qabduu calii calanqoo harma mura anolee nuun jechaa turan. Har'a hoo Abiyyiin dhufnaan istiriktiistiriidha. Kanaafuu suni sobaa kana haquu qabna. Amma ammoo kakaddamuu qabnu warra kaleessa harka isin muree luka isin mure isin hin jenne suni soba isinitti himne. Kana achii jijjiirree amma kana kaddamuu qabdanii. Hojii oppodiyooti meelaala. Seenaa kaleessa ofii isiiti uummata keenyatti himaa baate. Ka taarikaan matsaafaan kitaabaan barraa'ee lafa jiru har'a seenaa san galabbaxxee kaleessa jirana. Bulchiinsi gandaa marti maal isin barsiisaa ture? Calii calanqoo irratti Oromoo gadhume isiniin jechaan turre. Oppodiyoon ganda keessa deemtee jechuu kan isin barsiisaan turre. Har'a waan san mara jijjiirte Minilik jechuun Itoophiyaa nama ijaaree nugusa biyya kanaati. Maqaa isaan kaasinaa. Hawwaltii isaatiif jecha waa dubbattan hin duutanii nuun jetti. Maaluuf hin laaltanii isin jirana oppodiyoon? Waan dalagaa jirtan of ilaaltanii kaleessa maa kana uummata barsiiftanii har'a afaan biraa maa dubbattan. Kanaaf ijoolleen gowwaan tokko ijoolleen biltsiginnaa deeggartan jechuudha laal na dhageeffadha. Ijoolleen biltsiginnaa deeggartan
kaleessa waggaati damii torba maal isinitti himaa ture abbaan duulaa gammadaan awwaluu abdii alamuu simee adaanech abeebee shimallis abdiisaa har'a maan nutti himaa hartaa tanumallee gaafachuu dadhabdanii bara anaa waa jechuun duratti tanuma maan gaafanne waggaati damii torba amaarri xilaata oromooti oromoo harka mure oromoo lagaan baase oromoo ol baase gadi buuse nuun jechaa turtan har'a abiyyiin dhufe ol isin dhiite gadi isin dhiite asiin kaballaa isin naqe achiin xiffisi galchee asiin akkana si dhayee isi deebisee teeskaat akkasi bu'ee ol fuudhee lafaan si dhayee akka joonsiinaa boksii sanfaatti asii gaara kana keessa osi darbee diratii kanaan si bu'ee lafaan gad si dhayee harka isin kennachiise isa dhumaa irratti waa'ee mililik hin kaasinaa haawoltii mililik hin dubbatinaa dhukkee isin kaasuu jammare abiyyiin isa dhumaa irratti waan san mara oromoo keessaa haquudhaaf seenaa kitaabarra jiru mara haquudhaaf tattaafattanii kophatti achi baaftanii Tigreen waggaa 27 kophaa isii oromoo ajjeefte jarana Tigreen afaan oromoon beeytu wallahi isinitti hima dhugaa jirtu Tigreen waggaa 27 gaafa eebbisa addunyaa ajjeefta yaa oppodiyoo namni sirba eebbisa addunyaa abaa'oo yaa abaa'oo itanii jedhee sirbu akkana jedhee isinirra sirbaa jira jedhee namni afaan hiikeef isinii miti namni eebbisa addunyaa tiraansileetii godhee fi Tigreen akka ajjeeftu godhe isinii miti yoomatu eeyyuu isin mataa keessan isin warra afaan hiikuudhaaf oromiyaa seene kanaaf har'a maaliif Tigraayin komattarre maaliif juntaa jettanii olii gaffiidan osoo har'a isaan danda'anii dhufanii biyya qabatanii akka kaleessaa sanitti seenaan amaaraa akkasi seenaan amaaraa badaadha Tigree warra bilisa nu baase nu marartee mallee kaan asiin dhiitoon ajjeeftanii gaafa mallas du'e nama manaa gadi yaaftanii luka isaa caccabsaan turre ohoo isin waan namni waa irraanfatu isiniif fakkaata bara mallas gaafa du'e dubartii meeqa luka keessa tumtanii baguma rabbiin irraa fuudhe jettee gaafa dubartiin bootte maaliif kolfita jettanii dubartii meeqa luka dhayitanii luka isii caccabsitan mallasiif jecha har'a ammoo badummaa jaraa nutti himta nu marartee mallee jettanii sirba itti baastanii seenaan si yaadata ijjuun hin asaal jechaan turre abiyyiin ahmad ijjuun hin asaal yeenyaan bataraachin ijjuun hin asaal ka jedhaa ture eenyuni abiyoot kaasaayee kana namicha abbaa isaa argannaaniin kaasaayee camada abbaa isaatiin abbaa ofii argannaan oromoo akkate jara kana tuuyyuu oromoo akka barbaade godhaa jira jechuudha jedhan oppodiyoon waan feetee isin himte inki jibdi kaleessa seenaa jarri isin himaa turte laala har'a seenaa jarri isin himaa jirtu laala isa dhumaa irratti oromoo seenaa keessattuu jabeeffata seenaa keessattuu kabachiifata harka muraa aanolee calii calanqoo seenaa sobaatii miti waan qabataman lafa jiru kana oromoo eeggachuudhaaf wareegama barbaachisu kafaluun sirra jira ka abiyyiin bilaashatti 4 kiiloo ba'ee jedhee kijibu kanaa miti oromoon bakka jiru maraa ka'ee akka oromootitti tumsa walii godhee waan kana keessaa bahuu qaba akka walloo irraa fakkeenya fudhachuu qabna walloon har'a ciniinnannaan rakkina mara keessaa baate oppodiyoo of keessa ariitee kophaa isiititti ummata isiitiin bulaa jirti ummanni keenya kana keessattuu warri duulli irratti banamee kutaadhaan gandaan laalamee hidhamaa jiru sababa isin hidhaniif sana adda baafadhaa hubadhaa namicha kana irratti duula bana bakka jirtan mara yoo kana godhan malee bilisummaan dhufuun heddu yoo kana godhan malee abiyyi karaa qabuun deeman bakka jiruuf qopheessuun irra jira oromoon kanaafi warri marroo jecha ummata keenya wallaggaa irratti duguuggaa sanyii raawwachaa jirtan dhaabachuudha qaba miidiyaan addunyaas beekuudha qaba dhalattoonni wallaggaa osoo jawarfaa mana hidhaan seenirraa itti jammarame wanni kun wallaahi mucaan tokko yuunivarsiitii naannoo amaaraa keessaa dhufe imimmaan gadi naqee dhaabatee boo'ee an afaan amaariffaan beekuu garam deema jedhee finfinnee keessatti wallagga ta'uu qofaaf mana barumsaa keessaa maqaa isaanii ilaalanii yuunivarsiitii keessaa sanii ari'aa turan ummanni keenya ummanni wallaggaa anna garramtan yeroo tokko haga ammaatitti waan abiyyiin isinirra dalagaa jiru hubachuu dhabuun nama gaddisiisa baay'ee nama gaddisiisa akka isaan duula oromoo cabsuudhaaf dalagaa jiran ummata keenya akka sikkoomandootatti nu laamshessuudhaaf akka shawaa dachii tuulamaatitti laamshessuudhaaf hacaaluu dhabamsiisan marroo dadhaban jawaariin hidhaddarban kaan asiin kaan itti guura wanni abiyyiin hin dalagin jiru taaftoon inni ittiin deeme tooftaa addaati kanaaf itti milkaayaan jiru oromoon dammaquudha qaba kanaaf baay'ee na gaddisiise wanti amma argaa jirru waan ulfaataadha jarana yoo oromoon dhabamte yoo qabsaayaan dhabame fakkeenyaaf ummanni keenya ummanni sikkoomandoo ka'aatiniin falmadha wanni isinirra deemaa jiru kun qulana kophatti isin cafacafuudhaaf deeman kophatti isinitti maan har'a yoo wayta waraanni adda bilisummaa isin falmaa jiru wayta walloon farmaa jiru kana kaataniin falmanne wallaahi nyaatamuudhaaf deemtan kophatti baatanii harargee atillee akkasuma dhugaa isinitti maan isin warra kaleessa seenaa kana keessatti beekuudha isa dhumaa irratti gaafa biyyiin fuulaas garagalee yoo waan kana kadhiiftan taate yaa inuma salphattan ka subhanallah inuma salphattan ka seenaa kana biyyiin dhufee goonaamu wallaahi salphinni kana caaleen jiru salphinni kana caaleen jiru anin dhiifama jedhee yaadu walii galatti dammaqutu sinirra jira sirna duula mililik jedhamee baname ni balaaleffanna oromoon addunyaa mararratti gadi bahee balaaleffachuu qaba
namicha kana nurratti hin deebisan osoo wanni fedhe galee jedhee hiriirri geggeeffamuu qabu kanumaa iyyuu nda'u. Firii Jawaar Mohaammed jechuu osoo hin taane duulli namicha amma isaan bananii duula Minilik jedhu dhaabbachuudha qaba. Seenaa namicha kana barreessitanii waraqaadhaan hiriira bahutu sinirra jira. Ammas deebisee warroonni dippiloomaasii hojjechaa jirtan warra biyya alaa irraa galee waraanatti hirmaatee uummata biyya keessaa ficcisiisaa jiru. Hatattamaan waraqaa galchitanii ka Ameerikaa keessaa ka'ee biyya gale, ka Ingiliiz irraa gale, ka bakka kamiyyuu gale. Waraqaan nama kana hundaa mootummaa biyya sanii harka ga'ee dhiibbaan barbaachisu akka godhamu. Kana booda baasaabora lammaffaa biyya sanii akka hin arganne kanarratti illee dalaguun mala. Yoo jijjiiramni wayii dhufe akka isaan biyya san keessaa baqachuu hin dandeenyeef kanarra irratti dalaguu barbaachisaa jechuudha. Inni biraa wanni takka wanni isinii dabaluu barbaadu dhiifamallee naa godhaa baay'ee simmeetii keessa galee haasa'ee wanti biraa wanti isinii dabaluu barbaadu na dhageeffadhaa Oromoo. Waan tokko jira amma hiriira bahuun hin barbaachisu daawon firii ebaluu jechuun hin barbaachisu warra jedhu jira. Sun ammoo dogoggora. Dogoggora maaliif ta'e? Namni kamuu karaa danda'een qabsaa'uudha qaba. Karaa danda'e qawwee qofaanii miti furmaanni ka dhufu. Ka kaleessa hiriira bahu hiriira isaa bahu. Ka hiriira bahee sagalee dhageessisu sagalee isaa dhageessisu. Yoo hiriirri bayamee firii abbaan jedhe firii jechuu dirqama kun marti. Maaliif yoo callisneetuma marrooma qofatti jaqabnee teennellee hin ta'u. Marroon hiriirri nu asii baanu marroodhaaf hamilee ta'a. Maaliif marroo waraana nama ummataa ta'uu ajajaa waraana ummata kanaa ta'uu saba kanarraa bahuu isaa ummanni kun akka jaalala isaa qabu addunyaatti argisiifta jechuudha. Gaafa kana maraan goonu jettee ati cim jettee teette furmaanni takkan dhufu hin jiru. Firii Jawaar jechuu itti fufa. Hiriira bahuun itti fufa. Rakkina nurra jiru himuun itti fufa. Karaa danda'een abbaan haa qabsaa'u. Oromoo ka godhuu qabu ijoollee bosona jirtu tumsuun dirqama. Eesini galaami har'a fakkeenya Tigraay fudhadha. Lolaan itti jiran dippiloomaasiidhaan itti jiran. Warri biyya alaa jiru gaazexeessaan isaanii sirriitti infoormeeshina guuree irratti hojjechaa jira. Miidiyaa addunyaa biraan ga'ee ifatti baasee addunyaatti argisiisaa jira. Takka jedha. Lammaffaa irratti dhalattoonni Tigraay duguggaa sanyii uummata isaanii irratti raawwate galgalaa ganama miidiyaa addunyaa dura baanii waajjira gugurdaa mootummoota Awurooppaa Ameerikaa dura baanii lafarra gangalatanii rakkoo uummata isaanii himachaa jira. Maaliif kana godhan? Osoo waraanni isaanii asii ka'ee eessa jiru? Shawaroobiit osoo jiru. Osoo dachii Amaaraa guutuutti harkaa qaban kana maa godhan? Siyaasatu akkasitti deema. Yoo ati marroon naqamte qabate, Gojjam qabate, magaalaa san qabate, ani hiriira bahuu nan barbaachisu, firii jechuullee sin barbaachisu, justice jechuun sin barbaachisu, daawonii sin barbaachisu taa'e jette kuni siyaasaami wallaalummaa sirreeffachuu si barbaachisa. Si galee abbaa fete ta'e. Nuti warra akka leencoo lataa kaleessa harka dhaafii turree nu gurgurateerra. Aqayoo walitti himuu barbaachise. Eenyumaayyuu amanuun hin ta'u. Qabsoo tanaaf nama qabsaa jiruun deeggarra. Garuu garaa guutuudhaan nama qabsoo kanaa galamaan ga'u eeyna. Nama Oromoodhaaf haqa isa dhumaa deemu eeyna malee kaleessa leencoo lataatii namni hin jaalatin hin jiru. Namni leencoo lataa jabaa kiyya jedheen hin jiru. Kaleessa leencoo lataa gaafii gaafachuudhaaf sodaataan turreesin. Namni amma kana naa deebisu hin jira. Leencoo malataa kana gaafii gaafachuudhaaf sodaataa turtan kaleessa. Har'a hoo dhaabatatti abiyyitti isin gurguratee duula Minilik deemaa jira jechuudha. Baay'ee akkamitti Oromoodhaan hiriira maa baata tarree afaan guuttatte. Firii jechuun maaliif si barbaachisa? Oromoon jechuu hin dandeessu. Dhiisuu si barbaachisa. Qabsoo Oromoon akka itti oofatu beeka. Oromoon karaa kamiinuu qabsaa'uun dirqama isaati. Karaa kamiinuu waan barbaade jechuun dirqama isaati. Namni calliseetu waan marroo qawwee dhukaasu taa'ee eeguu qaba. Gaafa akkasitti miidiyaa tirree waa maxxansuun hin barbaachisu bar. Miidiyaanis hin barbaachisa. Dippiloomaatiin hin barbaachisa. Karaa kamiinuu qabsaa'uudha qaba. Gufuu walitti ta'uun hin barbaachisu. Yoo waan akkasii deemtan daayirektii akkanumatti walitti himnama. Akka duraanii akka leencoo lataa osoo inni mallas waliin walgayii ta'u sodaachaa turtan san wallaahi har'a nayyamnu abadan. Nuti akka Jawaartu nurraa hidhame warra kaleessa saba kanaaf dhugaan qabsaa'e har'allee lubbuu isaa dabarsee wareeguudhaaf qophaa'e kana jira. Eenyumaafuyyuu sodaan qabnu. Jawaaris hin sodaanne nutis hin sodaannu. Dhugaa jirtu himuu uf duuban deemnu immoo. Sinii galaami warri waan hin taane waa barreessuudhaaf dan barreeffama keessa nurraa dhaabu yoo dhaabuu baattan ammoo nuti karaa barbaanneen akka barbaannetti qabsoon oofna. Waraana adda bilisummaa Oromoo hin tumsina. Ka tumsinuun yaadaa fi mallaqaan kana godhaa jirra. Gadi baanes hiriira ni baana, hiriirri nu baanus isaaniif tumsuudha. Hayyoota keenya kanurraa hidhames addunyatti himachuun tumsa. Kanaafi marroon qofti qawwee haa dhukaasuu hiriira bahuu firii jechuun haa dhaabbatu ka jettu kuni siyaasaa miti sirreeffachuu si barbaachisa. Jalqaba waan akkasii barreessuuf uf gama aggamii ufuma keeti. Sammuu kee keessa yaasi ilaali maal jechaa jira. Yoo ammoo ofii keetii jechuu dadhabde addunyaan maal godhaa jirti ilaali. Akkamitti akka qabsaa jiru. Oromoo nu dhiisi. Nuyi har'a hayyuun qaaliin Itoophiyaa miti Afrikaaf addunyaa furmaata fidu. Hidhamee hidhaa irraa jiru dhiisi. Ummanni Amaaraa ka akka barbaadetti nama ajjeesaa jiru. Ummanni Abiyyii deeggaru ka akka barbaadetti abbaa barbaade manaa gabbaasee ajjeesaa jiru. Hiriira ba'aa jira bara. Mee ilaala kaleessa Ameerikaa keessa waan fakkaatu.
kumaatamaan gadi yaa'anii sirbaa oolanii galan. Kenna ammoo osoo hayyuun isaa irraa hidhamee jiru osoo galgala ganama mattawaqaa isaa laalanii ati wallaggaa baatee magaalaa kanaa dhufte jedhanii ajjeesan. Osoo kana laalanii hidhan kana Oromoo gadi baatee sagaleen ta'ini callisii taa'ii qabsoo marroo qofa laalija. Kuni siyaasa amma. Qabsoo marroo laali taa'ii qabsoo marroo sunuyyuu yoo ati miidiyaa kanaan addunyatti ni furmaatan ta'u marroo uummanni Oromoon jaalatu jette addunyaan akkasii fudhatti. Kanaafi siyaasa jalqaba dubbachuudhaaf uummataan ga'u paabliik irra mo'amatan sun dura itti yaada abbaa feete ta'e yookaan nuti madaa qabna. Leencoon nu gurgurate waraana 40 baatee kaleessa birrii Oromoo irraa kachi godhaa ture. Jaalattee jibbitee isa kana gaafa Kadiiroo Elemoo gaafii gaafate ati paartii morkattuu taatee biyya alaa irraa kaatee akkamiin mallas walii walgayii geggeessite jennaan mallas gaafadhu jechaan gaafuma san isinis safaaxaa ture gaafii gaafachuu hin dandeessan luqas irra kaatee isin gurguraa isin bira taa'ee bar shat godhee birritti galaasaa dilboo rakkin akkamii keessaa baaftan Oromoo kaleessa har'a kondominiyeemiti isin gurguranne. Kanaafuu ati waa'ee waraana adda bilisummaa Oromoo gaafa isaan qabsoo galmaan ga'aniin alatti warra amma qawwee dhukaasaa jiru kanaayyuu amannu nuti. Qabsoo xumuraa jenneeni wajji dhaabbachuu jirra. Gaafa qabsoon xumuramte qofa akkuma marroon jedhe marroonuu dubbatee jira bar. Anis galata kasii galchu gaafa qabsoo kana galmaan ga'e atis ka galata naa galchitu gaafa qabsoon kun galma geette jedhe dhugaan jirtu tana qofa. Leencoon lataa galmaan nu geenne nu gurgurate galaasaan dilboo galmaan nu geenne nu gurgurate araarsoon biqilaa galmaan nu geenne nu gurgurate eenyu abbaa eenyu qawwee fedhee baatee adeemu. Gaafa xumura itti godhee akka qabe kanaan dhiichisee kaan booji'ee kaan qabee finfinnee seenee Oromoo kun obilisa si baase waadaan siin jedhe kana jedhee nama nu godheen alatti wallaahi abbaa fedhee nama nuun akka kootiitti abbaa fedhe haga fedhee alolchiisu jilbiifate kaleessa nama baay'ee harka tumaa turre nama baay'ee jaalannee faarsaa turre har'a hundi isaanii maasaratti galanii maal jedha takkalaan uumaa Onagiin warri kaleessa waraana adda bilisummaa Oromoo ta'ee dhugaan Oromoo qabsaa ture hundi isaan waliin biyya bulchaa jira tunniin shanee shiftaa wanta akkam fiddu qunna garii hin qabdu bu'aa takkan qabdu jedhee miidiyaa biyyaa irra taa'ee kan haasa eenyutu kana godhe Leencoo Lataati Galaasaa Dilbooti Diimaa Nagayooti Araarsoo Biqilaati Qajeelaa Mardaasaati kana takka lakkoofnee siifinna har'a ati ammoo dhuftee hiriiran bayin firii Jawaar hin jennu lakki kakaleessaatu gubanni garaa keessaan hin banne waan akkasii nutti naasa'inaati hin beekna akka itti qabsoo Oromoo oofnu kaleessallee wayyaanee waggaa 27 qawweenii miti ka galchinenu yoo jaalattan yoo barbaaddan qabsoon qawwee furmaata waan ta'eef si wajjin iyyaa jirra. Si gala obboleessoo abbaa feete si faani malaalaan. Qabsoon qawwee Tigraayiin ka cabse nuyi kaleessa wayyaanee goboo miti. Jaalattee jibbite. Ilmaan Oromootu wareegama kafalee Jawaari meesinarra firiin jedhinaan jettaniin kanatu Oromoo bitaa mirgaa sochoosee oppodiyoollee akkasiin sabboonummaa fudhattu godhee Lammaa Magarsaa fa'aa ijaaree wixa godhee kokkee tana jala qabe. Ati dhuftee waa'ee kanaa yoo hin dubbatin naan jettu akka kaleessa Lammaffaa deebistee nun gurgurtuu siin jaallaa. Dhaabbadhaan urra yookaan madaa keenya nun tuqina madaa qabna nuti gizee wara nun gurgurina kanaaf hin barbaachisu nuti waan nu fakkaate qabatamatti walitti himna yookaan dhugama jirtu walitti himne addaan galla jechuudha kanaaf nuti osoo Jawaar Mohammad hidhaa jiru firiin jedhiniin sheemiidhaa iyyuu malee sheemii guddaa kaleessa wabotu dhukaasee Tigraay maqalee galche jechuu ka deemullee dhabamu bar. Abaa oma kana iyyuu kabilisa nu baase ka jedhullee dhabamu maal taatan jarana kaleessa bilisummaa Oromoo ka fide ilmaan Oromooti qeerroof qarree harka qulla dhagaa osoo fudhatanii dhagaadhaan osoo gizee takka du'an sodaatiin eenyutu san dalage nama isinarra firiin jedhinaan jettaniin kana jaalattee jibbite ummatatti onnee horee jechaan onnee itti horee bifa kanaan qabsaa'e jedheeni bifa kanaan hojjedhu jedheeni dhugaa jirtu qoca lafa godhee abbaa isa hayyee suyyum masfin warra Tigraay akkasitti akka funyaanii taankii hidhate san laaptooppii isaatiin caccabsee birkeetti baasee akka isaan harka kennan ka godhe ka mana duubatti argitan kana abaa'oo miti. Isinii liqinfamee amma kanuma wanni jiru. Kanaafi Oromoon kallattii kamiinuu qabsaa'uu mirga isaati. Bitaan mirgaa'ee qabsaa'ee jalaan qabsaa'ee kana baqa. Abiyyiin Ahmad karaa kamiinuu ka danda'amu karaa qawwee qofa. Okay waadaa seenne. Waraana adda bilisummaa Oromoo tumsaafii jirra. Akka Leencoo Lataa nu godhanii, akka Diimaa Nagayoo nu godhanii, akka Araarsoo Biqilaa nu godhanii, akka Qajeelaa Mardaasaa nu godhanii rakkoo isaaniiti. Nuti waan qabnu kiishii kennaan biran dhaabbanna. Haga dandeenneen qarqaarra. Gaafa qabsoo isaan xumuran ammoo sani caalatti Oromoo biraa bakka barbaadan gayanii waan barbaadan fudhatan. Har'a qabsoon kararra jirti. Xumura itti godhanii fi karatti dhaabaniin ganaadha. Kanaafi harka nuti hin tumina madaa baay'ee qabna. Suuta utaaluu wayya yoo suuta utaalan suuta miidhaman. Kanaafi qabsoo qawween dhuka'aa jira akka waan bilisummaan dhufe tunis hin taatu.
qabsoo gara kamiinuun goona hiriira simbaana hayyoota kennallee sagaleen taana sinigalee karaa kamiinuu qabsaaya social media irra watta waa barreessitan waan hin taane barreessina itti yaadaa barreessa oromoon har'a akkamii qabsaa'uu qabaa hin beektan isinu dippiloomaasiin barbaachisaadha hiriira ba'uun barbaachisaadha hiriira hin baanuu yoo kajettan taate maal barbaaddan qofa hiriira kan baane rakkoo keessan akkamitti himattan addunyaatti eenyutuyyuu hiriira ba'uu dhiise warri qawwee eega funyaanii hidhate uummanni Tigraay takka hiriira ba'uu dhiise guyyarraa iyyaa jiran guyyarra kanaaf oromoon waan akkanaa eeggachuun barbaachisaadha amma kana mara keessa deemee waan isinitti haasa'eef yeroo kana keessatti yeroo dhugaa walitti himaa wajjin deemnu malee yeroo sobaa wajji deemnu miti wallaahi lazim dhuguma jirtu walitti himaa bakka jallattetti bakka kana jallatte asirraa'u bakka kana jallatte asirraa'u bakka kana jallatte asirraa'u bakka kana jallatte asirraa'u abbaan kasi qabsaa'u bakka dogoggora jirutti bakka kana dogoggora jira oromoo sirreeffadha ani gara kiyya laal abbaa fedhe yoo ta'e bakka inni kararraa dhabeetti jalan deemu itti himeetuma jalaa gala sii gala itti himeetuma jalaa deebi abbama fedhe amma waa'ee oromoo namni natti himu hin jiru eenyutu oromoo dalagaa jira waan namni natti himu hin jiru qabsoon garamitti deemaa jirtii namni natti himu hin jiru waa'ee marroon dalagaa jiru irratti an ufii kiyya amansiisee godha malee ati naan jetteef hin godhu qabsoo marroon itti jiru dhibbaan dhibbat deeggara karaan tokkochi nu baasu karaa marrooti garuu warri biyya alaa jiru hiriira geggeessuun dirqama marroodhaa tumsuun dirqama keeti kana qabattee ka'uudha malee callisteetuma marroon bichaan akkamitti kophaa adda isaa qabsoo galmaan gaha no oromoon kutaa 11 wajji dhaabachuudha qaba diyaaspooraan oromoo bakka jiru wajji dhaabachuudha qaba waraana adda bilisummaa oromoo kutaa hunda keessatti argamuudha qaba sochiin alaallee dippiloomaasiin ka biyya keessaallee bifuma kanaan itti fufee marroo waan inni itti jiru yaadaan deeggarree mallaqa kiishii kenna qusachuu osoo hin taane waan dandeenyutti kennine uf dura malee uf duuba laaliin jechuunidha hojiin jiru kanaaf nuyi warra miidhame dhiisi jarana warra halkanii guyyaa gadi yaasee dhiitoof kaballaan gurra keenya nu micciiraa jiruyyuu galgalaa ganama gadi ba'ee iyyaa jira oromoo maal taata rabbii keessanii jira warrummaan galgalaa ganama nu ajjeesaa jiruyyuu hiriira ba'aa jira rakkanne jee osoo waan takka miidhamin osoo birrii gaarii nyaatu osoo waan gaarii dhugu osoo akka barbaadetti haraqee ofii dhugu miidhamee reedhee addunyaatti gabba'ee ijjuu nansaa jedha nama ajjeesuudhaaf harka narraa kaasaa akka barbaade kana caalaa ajjeesaa jedhee hiriira ba'a isin ammoo firii jechuu dhiisaa hojjettan akkamitti haa jira siyaasa akkamiiti kun ara oromoo rabbii keessanii jira ara gabrummaa yoo manurra turtellee har'allee taatu yeroo karaa qabanne kanatti waan akkana nuti hin darbina isteeppii ammiti deemaa jirru kanarratti nu jalaa gora marroo jalaa gora itti dhiisa isatu qabsaayaa jira miisi waan nutti hin barreessina marti keessanu warri feesbuuk irra waa barreessitu nutti hin barreessin waan oromoo ta'u yoo barreessite barreessi yookaan ammoo hiriiran bayinii maaliin godhinii firiin jedhinii jastisiin jedhinii ara ta'u qaldiifu waan akkasiin barreessina qaldi maafuu ka dhugaa dhiisaas kanaaf waan akkasii barbaachisaadha qabsoon akkuma jabaattee itti fuftee jirti ani baay'ee har'a baay'ee na aarse wallaahi laziim keessattuu ummata si koomandoo baay'ee itti aaree ummata keenya harargee baay'ee komadde maaliif komatte yoo jettan duula mililik jedhee yeroo ummanni duula mililik ba'u wallaahi oromiyaa keessaa ijoolleen teenna akkasi koomandoof harargeetitti jiran kumaataman warri waraana kanarra hirmaataa jiru ijoollee keenya garuu duulli isaan godhaa jiran duula mililik ijoolleen tun kaleessa calii calanqoo achi dhaabataa jirti kun dhaqee achitti harka namura medhee fotoo jala ka'aa ture har'a jarri sun dhayxee yoo namicha kana kaleessa akka inni godhe jettee duula isaa deemtu baay'ee namatti dhaga ara abiyyiinoo OBN'inoo maal dalaga sirba caalaa bultumee itti banee abiyyiin oduu waan gabaasu dhabe magaalaa tam qabatee tana qabadhee dadhabe waraanni isaa hin jiru magaalaa qabachuu dadhabe ta qabate keessaa dheessee bahe isa dhumaa irratti maal godhe barzaafii jalatti walitti qabee kadiirota isaa jeneraalota kanneen nama muraasa poolisii walitti qabee barzaafii jala taa'ee barzaafiin eessa jirti affaar keessa barzaafii jala taa'ee fotoo ka'ee salaamtaa harkaa walitti bubbu'eete achi ergee gaazexeessaa OBN'titti taayyeef atti ergee achi itti ergee taayyeedhaan feesbuuk irratti achi kenni OBN'tti wanni biraan jiranii oduun homaan injifannoon goolamne sirbuma caalaa bultumee irra kaayaa kan molii gadi qaqqaragalcha abbichuu koo jedha sirba naa banaa jee itti achi ergee fotoo isaa sirbuma isaa santu abbichuu koo osoo inni waan takkan booji'in bara osoo inni magaalaa takkan qabatin goota koo yaa goota koo guyyaa guutu oduu takkan hin jiru amma oduun dhufa jedha isaan maal godhanii oduu fidan oduun dhabame ka eessaa fidan oduu qabsaa'u malee namni oduu hin fuudhu bara osoo waan takkan fidin oduu fiduu hin danda'ani fotoma isaa ka'ee salaamtaa harkaa wal caccabbaxanii
matarra koofiyaa kaatanii deddeemanii bakka makiina keessa seenee karratti shubbaa kagarasii dagatee banaa dhiisee maskootii jechuudha. Xayyaarri isaa lokoftoriin achuma bira jira. Inni marxoo Tigraay isa morman marate Geetaachoo Raddaa irraa fudhate bokkami marxoo. Marxoo mormarra kaayatee makiinaa keessa taa'ee minaaxirii fotoo makiinaa ofaa jira jechuudha loltuudha. Ofii maali beektanii xayyaarri yoo isin argitan achuma dhaabata. Lokoftori keessaa gabbu'ee makiinaa seene karra cufuu dagateet kaameeraan xayyaarallee itti fuudhe beeta. Wayita poostii godhanillee laalle jarri. Cal jedhaniituma poostii godhan. Isa dhumaa irratti kaa injifannoo dhabanii magaalaa burqaa iftaaniin qabannaa boru magaalaa kana seennaan sun kijiba harkaa ta'ee waan godhan dhabanii jennaan footoma isaa itti achi ergeet sirba caalaa bultumee tokko gurra nu duuche ani dhumaa irratti ni fadhe sila ODUU'n dhufa jedhee dhageeffataa ture maaluma himuu eedaarra magaalaa tam qabatee abbichuun har'a akkuma jedhan goota ta'e magaalaa tam qabate akkanuma jedhaa oole wallaahi dhugaa isinitti mansobuu baran OBN ilaaluun oduma inni himuu caqasuudhaaf jecha magaalaa kam qabatan laata tam keessaa baasan jedhee kanuma eegaa ture sirba bicha abbichuu koo goota koo abbichuu koo footoma isaa kana bicha caalaa bultumee tokko hafuura kutanii sirba isaa tokko irra kaa'anii achumarraa dhiichisa bakka achumarra itti seene raayyaan jira achuma uumata akka itti seenne inni achuma taa'ee barzaafima jala finfinne makeessa akkana gurguree barzaafima wayii jala goree achuma taa'ee footoo ka'ee caalaan achuma bakka itti seene raayyaan jedha itti seene raayyaan mataa nu garagalchi yaa OBN rabbi dhabama si haa godhu. Miidiyaa faayidaa takka hin qabne siyaasa dalaga miidiyaa boqqoolloo irraa gara miidiyaa raayyaa ittisa biyyaa ta'a jedhee akka itti siyaasa dalagu wallaal jarana warri OBN gaazexeessonni fakkeenya Tigraay marraallee barumsa fudhadha amma barumsa tokko Tigraay irraa wanni isin fudhattan maali har'a raayyaa ittisa biyyaa Tigraay kanaan dura naannoo Amaaraa keessatti ummata Amaaraatti midhaan hamaa ture beetanii har'a OBN san jararraa koppii godheetti shawaa keessatti qotee bulaadhaa midhaan hamaa jirra jedhee footoo argisiisa akkanumattuu koppii yoo gootan bareeda. Wanni takkallee wanni isinitti dabalachuu qabdan sirba caalaa bichaan gurra nu duuchina. Nuti sa'aatii kanatti abiyyiin waan irra oole dhaga'uu barbaadna. Maal akka inni booji'e nama meeqa akka inni qabate taankii meeqa matifii meeqa meeshaa waraanaa meeqa akka inni hiikkate dhaga'uu barbaadna malee sirba caalaatiin nu boqoysitanii abbichuu goota koo maali gootummaan mee maal booji'e. Gaazexeessaa akkami kunniin jedhan akka waan hin jirre akkanumaan mataa nu nyaatu. Sirba dhaga'uu miti namni irra ka barbaadu informishiina jalqaba oduu fida sabbar jeena breaking news. Magaalaa kana baafne magaalaa kana seenne meeshaa waraanaa gana to'atame xayyib sannutti himtan achi booda sirba abbichuu keessanii itti dhukaasa maarree cal jenneen sa'aa tokko guutuu footoma kana kagarana galabbatamu sila yaakii tikitiko ofseetamu isinillee tikitikoodha barbakkeen itti sirba bichaan lafa dhiichisanii achi kolfanii keessaa bayan miidiyaadha hooraan Afrikaa ittanii maqaa itti dabarsitanii maqaan irra taree callaa sirbuma caalaatiin gurran wareera sirba caalaa akka waan addisii wayii irraa bayee mataa nu nyaadha loltuun akka waan abiyyii taatee Itoophiyaa keessatti bakka abbichuu koo inni ammoo duula birgeedi mililik isin achirra ta'a Oromoo ittiin goomsa OBN dhaan ummanni miskiinni akka waan beeyni argitan itti taphadha kanaafi footoo isaatuu baga argattanii olii gad fiigaa ooltan jenneeni sa'aa tokko garuu sirba bichaa nuun affeerina adara warri OBN nama baay'eetu isin hordofaa jira akka duraaniitii miti aga abiyyii waraana deeme kana isin dhagaa jirra jirana qunna gadii barbaanne abiyyiin nama meeqa akka booji'e dhaga'uu barbaanne yoo isin calliftanii sirba caalaatiin nu boqoysitan maal dhageeffana nu boqoyse sirbi caalaa as nagaya nafa kokke guyyaa guutuu maaliif hin ta'u waa himaa nutti Tigraay amma aawut seenaa jennaan waa fiddee dhufte jecha takkaaf lamallee ta'u faannoo haganaa qabannee faannoo lama achiin ariinee takka laga buufnee takka qawwee takka irraa fudhannee jettee waan akkasii nutti himte achi booda sirba ofii itti gadhiifatti jirra isinoo footoo abiyyii kana guyyama takka manaa gadi bahee osoo inni waan takka hin boojiin mee nama tokkocha booji'ee jira. Sanumaayyuu yoom lola deemee barzaafii jala deemee barzaafii dheessa jira janan barzaafii dheessa jira Affaar keessa. Uuzu billaa nama akkana nagarreen qallada akkanumatti qallada kanaaf jarana Oromoo qabsoo mataa itti dhuqan wal galateeffachuun kennallee wallaahi laziim isinitti malaala. Wal galateeffachuun kennallee gaafa waan kana galmaan geenne ta'uu qaba. Abbaa feetan ta'a kana amanaa fudhadha. Qabsoo kanatti nama xumure qofa godhe qofa kalaliibanna marroon maal jedhe beektu qabsoon Oromoo baabura jedhe baaburri namni hundi bakka ga'ee keessaan bu'u jedhe kun karatti keessaa bu'a kun karaa yaabbata kun karatti keessaa bu'a kun karaa yaabbata jedhe waraana adda bilisummaa Oromoo warra qabsoo geggeessaa jiru kana yoo laaltan fakkeenyaaf jaal gullicha dheengee qabsoo kana keessa ture 2019 2020 qabsoo kana keessa ture baaburicha keessaa bu'e moon buune amma keechaa bu'ee jira. Kanaaf qabsoon Oromoo galma ga'uudhaaf ebalutu galmaan ga'a jettee nama tokko irraa abdii kaa'uun sitti hin barbaachisu. Jaal gammachuu abbooyyee
nine jalgullicha dheengee Oromoon kaleessa faarsaa ture goota koo jeena koo jedhanii ni marroofaa waliin fotoon isaa akkana ta'aa ture osoo baaburichi galman gahin karatti keessaa bu'ee har'a warra itti takkalaan uumaa nutti hin ashoofu keessaa tokko isa oonagi jedhee itti hin ashoofa garuu maal jechaa ture gammachuun jalgullichi dheengee mootummaan kun waa'ee Oromootuuf keessaan qabu jechaa ture 2019 abiyyiin ka dhufe 18 namni sun har'a baabura keessaa bu'ee manatti galee jira kanaafi Oromoon kara barbaade kamiinuu haa qabsaa'u garuu qabsaa Oromoo irraa nama dabe aktiivistii ta'ee miidiyaa ta'ee Oromoon sirreeffachuun dirqama keessan maaliif kara isiniin ja'a jalgullichi dheengee nama umrii isaa guutuu saba kanaaf dalagaa turedha nama yeroo dhiyoollee haga namni marti Oromoo gane marallee Oromoo waliin turedha har'a namni sun baabura keessaa bu'ee jira kanaaf yoo ati dhufteetuma nam tokko qofa nu haa qabsaa'u isin hin dubbatinaa jette dogoggora guddaadha marroo irraa baradhaa qabsoon Oromoo baabura jedhe marroon baabura keessa abbaan fedhen bu'a abbaan fedhe ni yaabbata nu nama qabsoo keessaa ka'ee abiyyitti gale maa galteen jennuun kama hafe waliin qabsoo kee galmaan geettu malee itti jabaadhu jennaan malee son keessaa bu'ee gale qabsoon Oromoo dhumatee miti kana wanni inni isinitti himaa turellee dhugaa isitti hima yoo har'a marroon ka'ee Finfinnee gale qabsoon Oromoo xumurame hin jedhamu kanaafuu namuma hafeetu qabsoo san itti fufaa jechuudha innis akkasuma jedhe anaa qofa laalteen qabsaayinii nama laalteen qabsaayinii te nama laaluun hin barbaachisu qabsoo Oromoo keessatti kanaaf abbama fedhe yoo ta'e namni galateeffamuu qabu gaafa waan qabe san galmaan ga'e qofa Oromoo nama baay'ee si qabsaa ture bara mee fakkeenya isinummaan keessa laala nama 500 kana laalaa jirtan wallaahi billaahi yoo an sobe na caala waa maraa beeytanii mee taa'ituma ammuma kee kana of laalime nama meeqa si qabsaa ture abaa'uu keessa har'a nama meeqatu qabsoo tanatti hafire gowwaa miti dhageeffadhu Nuuraddiin Jimmaa wasak dhagayi waan namni siin jedhu nama meeqatu kaleessa qabsoo kana keessa ture meeqatu har'a qabsoo kana osoo xumuriin galmaan ga'e qabsoon xumurame yoo jettan nuti Tigree bifa isiin jibbine Tigrummaa isiin jibbine gaafii gaafachaa turre maal gaafanne Tigree hidhaa nurraa dhaabaa gaafanne maqaa abaa'ootiin nun ajjeesinaa gaafanne daangaan Oromiyaa sarartuu gaafanne afaan Oromoo afaan federaalaa haa ta'uu gaafanne abbaa biyyummaa Oromoo Oromiyaa irratti qabu Oromoon ufiin haa bulchuu gaafanne mee abiyyi waan kana keessaa deebii isinii deebisee deeggartoonni abiyyi deebiin takka hin deebine kanaafu abbaan fedhe ka'ee warra abiyyi dabalame qabsoon Oromoo xumuramte jechuudha xumuramte jechuu miti inni baaburicha keessaa bu'ee jira jechuudha baabura kama keessa jiru wajji itti fufta malee ka keessaa bu'ee dhiisu siree nama laalteen qabsaayin jedhe marroon ani amma karoora isaa san fudhadhe wallaahi dhugaa isinitti himaan haasafni marroon haa ta'e sirritti naa ta'e nama laalteen qabsaayin nama laalteen fiigin nama laalteen taa'in nama laalteen deemin jedhe marroo bravo akkatti haasaa bilchaataa kana nama quubsuu yaali malee cal jetteetuma waan hin taane keessan gali kanaaf har'a abbaan fedhe yoo Finfinnee bahee qabsoon Oromoo xumuramte jechuu miti baaburicha keessaa bu'ee jira jechuudha qabsoon Oromoo xumuramte Oromoon gaafa qabsoon isaa xumuramte hin beeka walii gallaa jaran qabsoon isaa gaafa xumuramte hin beeka jaran illee coollataa kaleessa qabsaa keessani diimaan naga'oo kaleessa qabsaa keessani koloneel Abbabee Garasuu qabsaa keessani Araarsoo Biqilaa qabsaa keessani Dammaqaa Naggaasaa gaazexeessaa OMN ture Jaafar Alii kaleessa qabsaa keessan ture Saaliyaa Saamii kaleessa artistii teessan turte baaburicha keessa buute moo hin buune hundi isii keessa duudanii jiran kana ragaa waliyyoo akkasii amansiisellee fudhattu garuu qabsoon Oromoo hin xumuramne galman geenne ammas fagoo jirti ani akkatti dhugaa jirtu lafa sii kaayaa qunna gariidhaan tagbaariidhaan sitti himaa deema malee osoo baaburichi karaa irra jiru nama baabura keessaa bu'e akkamitti osoo galmaan nun gahin baabura keessaa buute jettee gadduun alatti innuu bilisoomne jedhe bilisoome jettee jala deemuun sirra hin jiru amma booda sirreeffachuu qaba Oromoon amma booda ijoollee amma qabsaayaa jiran kana waraana adda bilisummaa Oromoo har'a hundi isaanii tumsa godhanii Finfinnee marsan kana qabsoo kanatti xumura godhanii fi godhanii rabbi qofatu beeka garuu akka isaan xumura itti godhan Oromoon hundi wajji dhaabachuudha qaba isinii galaami jara amma Finfinnee marsanii jiran kana waraana marroodhaan